Baleetii naan jee hirnan dhaqin. Yoo dheetallee si ajjeesanii hin dhaqini naan jee jechuma inni naan jeessan furdee ila ammaa takka magaalaa hirnaa dhaqee bulee olee hin beeku jechuu qabeenyaadhaaf abbaa kiyyaa barbaaduu dhiisi bakka anillee maaliif akka kajee naaf hin galle. Kaduu du'a isaallee yoo namni agartan ka jiraatan taate rabbumaa jecha akkanaa himta niin obsa niin sabbaraa haadha tiyyallee abbaa kiyyallee dhabee ila ammaallee waa humaan taane jiraachuutti hin jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاة في قبضني هردفتو تخيني قالي قوتو الدنيا جرتن أران تنا سقطان قبضي إسينيف لفه بليتينيا تن نبرتي أجرتن كنا وقاد إرادة فأبليسي خواتين دلة تنجتودا إرجع الدبد تريجرا جولمتي عدن والبرا ديماني أمان تنمو إدو إنو جروم بربادة جوراني gama khiyyaga dhuftee kan dubbistee ammaantana obboleessa isii gaafame adda bahaniif kana jechuudha kan isiirraa dhageessan ta'a namni agartanis sanbooda sagantaa kana booda akka obboleessa isii kana as baastan jechuudha abdiin isinirraa qaba karaa Saudi Arabiyaa kana jiraachuudha kan dubbachaa jirtu meeqa gara isitti isin dabarsuudhaaf durarratti maqaa kee eenyu isin jedhani. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kiyya Hadiroo Ahmed Adam Roobaati. Dhaloonni kiyya magaalaa Hirna Gandoosooti. Abbaan kiyyalleen Ahmed Adam Roobaa Jaama. Haati jeetana dhalte Haawaa Sheekh Usmaan Bilal Jaamti. Akkasitti sababa haadhaaf haati kiyyaa fi abbaan kiyya narraa duunatti adda baanee guyyaa duraatii fi anilleen gaafa san keessatti wallahi waggaalee irra kaawwachuu hin beeku. Ani amma kan haasoo gizeen dhagooti ati amma 8 isaa amma 9 fi adda baane ummaan tiyya narraa duutee ummaan haboon tiyya dhuftee na fudhattee jechuudha. Ati dhalaadha anaatu isinirraa fuudha inni dhiira waan ta'eef isin guddisaa hanga qabeenya isaanii qabachuu danda'anitti isinis mucaa kana guddisaa qabeenya isaanii kanarraa illee gibirallee kafalaa waa hunda godhaa isa guddisaa isinis gizee guddattee gartee hojuum isaanii kana qabachuu danda'an niin fidaa jettee anna fuutee jechuudha. Aboon tiyya asii fuutee tokkoon kombolsha sibiilu jaaniini baadiyyaa keessa achi nagalchitee achi hedduun ture akkasitti adda baane isallee chittiin dhiisee biraa deemee jechuudha isumaan kiyya biratti. Okay, namni obboleeyyan isinuma lamaa turan gaafa uumante aadaa fi abbaan isin ijoollummaatti yooni. Abbaan kiyya ilmaan biroo ni qaban dura ummaan tiyya anumaa fi isa dhaltee nam sadii dhaltee jaane sadeen irraa duraa irraa duutee anaa fi obboleessa kiyya bichaadha namni jiru. Musliimiin bicha abbaan kiyya immoo ni qaba ilmaan abbaa kiyya dobba jiranii. Okay, obboleessa kee maqaan isaa eenyu? Obboleessa kiyya maqaan isaa Ibrahim Ahmed jaan. Qoosaaf magaalaa Hirnaa keessatti illee ibsaa jaanii namni hin beekne hin jiru Ibrahim Ahmedi. Hangam takka umriin hangamsi dura jira? Amat takka nar dura jira. Amatuma takka inni ama 9 gizee adda baanu ana ama 8 akka hisaabni gizee ammana hisaaban namni beekutti akkasii adda baane achirraa ka'ee waliin arkine. Facaatii keessaniif sababa kan ta'e haadhaaf abbaan keessan akaramuudha moo? Haadhaaf abbaan siyaas duutee abbaan kiyya durumaanuu nu guddisne. Haadha tiyyaa fi haadha ummaa tiyyaa nu guddisee abbaa kiyya xiqqoo ni dhukkubaa biyyarraa ba'ee nuti hin beeknu abbaa kiyya. Karaa dawwallee kana ture waggaa gaafa ummaan tiyya duute sanitti illee hedduu rakkoo ummaa tiyyaa wajjidduu qabaniisaa. Abbaa kiyya mi'aasaan beeku garuu abbaan kiyya nu guddisne gaafa ummaan tiyya duutu illee ni jiraachi. Immoo abbaa keenyatti fi maxxansine akka ilmootti wanta nu godhu nu guddisu uummatee nyaata nu guddise. Abbaa kiyya akkasitti eega turee jeetti walagarree turre abbaa kiyyaa'uu haa gartee amata hanga nuti dhalannee fi isa hangasii adda ba'uu isaatu addanaa baase. Akkasii addaan turee waggaa dheeraa xiqqoo tureetiin anis baadiyyaa tanaas hin beekne magaalaa keessatti hin guddadhee. Ati haboosee si fudhate? Haboo dhiyaa inni fudhate isii bira eegaan ture waggaa hangaan ture hin beeku ka'ee magaalaa Hirnaa kanatti deebi'e. Gizeen deebi'ullee ani makiinaa kana maallaqa kafaleetii miti gaafaan deemullee gizeen deebi'ullee namarra taa'eetiin deebi'e magaalaa Hirnaa tana keessatti
badeetiin anumaatii birattiin galajee habootitanii labaadiyyaarraa badee magaalaa kan dardhaa kajoo horee magaalaa dardhaa kanallee dhufee anaa ijoollee intaleessuma kee takkaatu gaafa taaziyaa ummaatiyaa haasa'u isiin dhagee magaalaa dardhaa kanatti masgid xaaliyaanii keessaan jira jalaan jira jettee geessin nama haasa'uun dhagee sababa sanatti yoon isii biyya bira dhufe biyya teenya na deebisanii ummaatiin harkaatu na jira ummaatii birattiin deebi'a jeeti badee dardhaa kana dhufe ummaan ta'e osoo achi jirtuuti duute eegaa ishiin duute ani kaduute kanaa kanuma deebituttiin fudhadhe akka sammuuti namanne baadiyyaa kana taa warra ummaatii birattiin deebi'a jeetiin magaalaa dardhaa keessa musorobboo ja'aniini anaa badee ichi jiru ummaa xiqqoon sanna fuutee ibbiran nagalchite hangaan ta'een beeku san boodaas ga'een an boohee niin galaa ummaatii birattiin galuu fadha jedhu gurbaa isiiti makiinarra kaayatteeti makiinarra nakaanii hirna deebi'e arra deebi'eetiin hirnatti gizeen an bule gandi naanjaan akkana obboleessa kee bara akkana rakkatee rakkoo akkanarra uumanii deemee bakka jiru hin beeknu midhaan bakka akkanaa jiru. Innis laalafuma abbaa keetii irratti mana haadhaa fi qabeenya haadhaa fi abbaa kiyyaarra ka jiru. Qabeenya haadhaa abbaa kiyyaa sanirraa gandummaan fira keenyaa halkan si qallanaan ja'aniini rakkatee waan nyaatee dhuguu dhabee deemee obboleessa kee gartee ja'aniin na gaafatan. Ani isa waan arkine isaanuu yaadeetiin dhufee hin jeen. Akkasitti midhaan bakka akkanaa kan taalleen qana walirra jiru keessanii naan ja'anii na himan galgaluma san ganama gizee bari'urree intalchisan taateera kiyyaati Zeenaba ja'aniini immoo gurbaan isii qabu keessuma kiyyaati qabeenya haadhaa fi abbaa kiyyaa san isaanii harkaa qaba ammaahu maal naan jettee Aashaa Usmaanii dardhaa deema ati maal as keessaa gootaami noolisii fi kana deemii naan jette maal naa kan itaan jeennoori qarshii 15 gaafa san nooliin asiif dardhaa hirnarraa dardhaa qarshii 15 midhaan keessan ummaa teetiif horbeessatti qallee wadaaja ummaa teetii gooni midhaan keessanillee hin jiru kayyarraa hin qarshii 15 sii gurguraa deemnaan jetti an deeminsi kiyya kun bakka gaana fayyadaanse qabeenya haadhaa fi abbaa kiyyaa kanallee ka jiruu natti hin fakkaanne ijoollummaan waan na jirtu jecha noolii sanuu micoon san ifirana keessatti dardhaa nageessite noolii sanuu kafallee jechuun qarshii 15 biyyarraa bee gizeen ba'u bahee dardhaa kana keessa osoo mana namaa dalagu osoo rakkadhu osoo beeloo osoo fira takka hin qabne lammii takka alaan dhabatti namatti hirkadheetiin dardhaa keessa jiraachuu jechuudha. Amata hin beeku amata dhakkaa'ee baradhee hin beeku waan takka ta'ee hin beeku osoo akkasii jiraadhuutiin micoo san bira shamshii jaaniin finna qabdee na guddistee jechuudha. Tura keessa abbaa mana kiyyaa kana wajjinis waliin dhufne isaallee heerume. Ijoollummaan na jira waan kanallee hin beeku obboleessi kiyyeessan akka tasaa dhufe gizee dhufuullee wal agarree taa'eeti ol seenee boo'ee jechuudha. Hariirri naan jee maaliif heerumtaa naan jee deebi'ee fumaaf baga heerumtee ani mukarrallee niin bulaa jee jecha kana ilaamaa sammuu kiyya keessa na jeequ jira. Jecha san maalirraa akka jee geessan naa galuu hin dandeenye namni na beeku garuu na beeka kana hin beeknelleen na baruuf ta'a jechuun inshaallah yoo rabbi jee. Akkasitti dhufee maallaqa 500 kanneen deeme maal naan jee obboleettii naan jee hirnan dhaqin yoo dheetallee si ajjeesanii hin dhaqini naan jee jechuma inni naan jee san fordee ilaa ammaa takka magaalaa hirnaa dhaqee bulee olee hin beeku jechuu qabeenyaadhaaf abbaa kiyyaa barbaaduu dhiisi bakka anillee maaliif akka kajee naaf hin galle ansi ajjeesnaa halkan na dhufaniiti ablee na fidanii billawaan maraxadhu ammaa jiru ammaa du'a maraxadhu naan jaanii. Sanii fuduu urra jeetiin biyyaa hin baajee biyyaa bahee duba eessa deemta ammaan jeen anis ijoollummaa waan na jirtu jecha silaa amma tahee wajjumaan jiraan naqa yookaanis walumaan dhumnaan jaanimi eessa deemtaa jennaan karaa Somaaliyaa kanaan deemaa naan jee qarshii 500 kannee na biraa deeme taa'illee hin jenneen anis ijoollummaan na jira taa'is hin jenneen na biraa deeme jechuudha gizee na biraa deemu bilbila mana sharaf mana nan galuu fudhatee deeme inni akka inni fudhatellee hin beekne akkasi deeme naa bilbile. Gaafa inni naa dhumaatiif yeroo wal agartan gaafa yeroo dhumaatiif wal agartan san ati tilmaamaan umrii waggaa meeqa jirta? Wallaa guwaa 13 keessaan jira. Gizee hisaabni 13 heerumeetu hin turre bar. Bultii jaareellee hin turre. Ani wallaa waggaa lakkaa'u bar nama baratee waggaa lakkaa'u waatii lakkaa'u beekame hin beeku deeme taa'is hin jenneen niin dhufa naan jee immoo hirnan dhaqin. Ni duutaa hirnan dhaqin naan jee haa hin dhaquun jee. Hirna naannoo kam silaa ganda? Ganda Ussoo namni hin beekne hin jiru hirna ganda Ussooti. Ooyiruun teenya raareen akkana karaa oli.
نين بيخا إيه أويرو بكلا وصدير راقمنا تبكتك درانو أبا خير رافضتنيتي جران ني بيخا أبان تبكلا مامو تحالتي أبا خياتي قبينيا خينيا مقالا إرنا خيسا نموني بيخن قبينيا سن اللي دك إغافة شلاف أنا شفوف بليس خياو دو جراتو بكا جرون بيو إني نوني لبامي قبينيا سن اللي دانتا رانقبو إلا أمتلي دك إلا لين مالف دورة إن لبونا ما تدور أكسي الدبانة نابل بله قافة إني بالبلو سنة تندقب سدة تنجر mana haake maatiin jira. Lakkoofsa keetti immoo ka gandaarratti gaafa. Kamana sharaf bilbila manaati. Bilbilli san bilbila manaati. Bilbilee ture namaan naa hime sanuu micoon san ayizaa biroo takka haboota haafi warra sharaf keessa jirra. Naa bilbiltee ani mana haake maatiin jira dhukkubsadhee hedduu dhukkubsadheeti mana haake maa jira. Ana Abraahimii obboleessa hariirooti Somaaliyaa keessaan jira. Obboleettiin xiyyoonaan jee jette. بربرين تلقوا ستة منا هاخما جرتين جينيت سامبود هاخما سنرالي بيتين فايه مجاتو كوس دالي توريغا وقال إيراتيا مجاهو وقافانا دي سيدي مؤامة سديه أكسيتي ورين أركيني قيتين قرانيس ركين مادة أداتين قرا جبوتي خانا قوتي مجاهي خانا ألالي أما تلمتي بالبيلة جتة مجون أما أنا ما جلا خاصيت بر أنا إبراهيم يبلي سهاري روتي يبليتي أنا خنين عنجيت بر يبليتين تجبوتي جرتي مال قوتي قافة سراديم تو هندمني يبليتين دياسني دوتي جيتو بالبرن رجفته سنبود وين أركينه أتشيف يزدون أما تقول سدت أكناني تا إيه قافة يرى رومانتيك يتو سبر بعده سجله خيره بيت kanaaf hanga ammaatti isa hin agarre hayyee akka odeeffannoo dhageessutti jechuudha inni eessa jira jettee yaaddame gizee duraatiif qaa bakka inni jiru miciyoo saniif bilbilee miire ana obboleessa hariirooti suudiin jira suudii irraan bilbilee fittinaa kan ni jeen ammaas obboleettiin ta'e suudii jirti maal jabuutii qottee jennaan jeeni jette ni duutee malee jabuutii hin dhayxu eega bultii hortee ilmoollee dhalte gaafuma dhukkubsan duutee naan jeen irra cufeettee itti aduun irraa jechuudha. Meegaa amma fakkeenyaaf inni suudii jira malee suuraa gaafa ijoollummaan adda baatanii ni jira akka yaadannoo. Hin qabuun suuraa isaan qabu garuu tiyya tan gizee ummaan tiyan raaduutii addaan baanee hirnatti deebi'e ijoollee hirnaa suni wajjin ka'e ni jira mee namaan ni jira naan jee isaan irraa yoogaa kana beekutee isaan malee hasaan qabaachuu hin dandeenye. Hayyaga amma baay'inaan jechuudha hordoftoonni chaanala hiyyaa kunis baay'inaan Saudi Arabiyaa sadarkaa duraa irratti sadarkaa lammaffaa irratti United Arab Emirates fi Amerikaa warri jechuudha akkasitti sadarkatti jiru warri Saudi Arabiyaa baay'inaan waan chaanala kana daawwataniif karaa Saudii kana yoo jiraate insha Allah rabbiin haa jiraachisu silattuu innilleen hin jirtu je'eetuma akkanumatti yaadumaan dhiphachaa jira rabbiin ni mul'isa insha Allah mee ati warra jechuudha namoota viidiyoo kana daawwachaa jiraniif dhaamsi ati qabdu obboleessa kanarratti maali mee kaameeraa ilaalaa akkasitti dhaamsiin isaaniif dhaamu ta duraan duraatiif rabbiin garuu nu hunda wanni nu uumeef akka duunuuf beekta saniifuu yoo gartee haadhaa fi abbaan isinirraa dhumanillee akka garteef rabbii isin hin dhorkine nama isin maxxanfatu adeeraa ta'u eessumaa ta'u ka isin maxxanfatee gartee isin jabeeffatee bakkaan isin goofiin du'aa isinii godha anaafillee du'aa inaa godha akka obboleessa keessa rabbii waan nu agarsiisu immoo namni yoo isa agartan Abraahim Ahmad jaaniin garuu fuulli isaallee naga dhaabbatee jira amma wallaahi rifeensaa kulluucaa diimaadha magaalaa hirnaa keessa gandoosooti namni yoo beeyte ka jiraatan taate yoo ka agartan illee taate ka du'a isaallee yoo namni ka agartan ka jiraatan taate rabbumaa jecha akkanaa himta niin obsa niin sabbara haadha tiyyallee abbaa kiyyallee dhabee ilaa ammallee waa humaan taane jiraachuutiin jira kanuma kaniin an je'uun galatooma wallaahi rabbi jechaan isin jaaladha anilleeni immoo sheernaa godhaa rabbi jecha kophaa rabbiin akka kiyyaa kana rabbii isin hambisin jeetiin du'aa isinii godha alhamdulillahi rabbil aalamiin garuu fayyaa qabeenya kiyyaafillee hedduun gammachuu qaba
waan birollee dhabuu kophaallee jiraadhu haadha dhabee obboleessa dhabee obboleessi dhabee jiraachuutu fayyallee natti hin dhaga'amu alhamdulillah amma ilmaaniin qaba hereen qaba bultiin qaba alhamdulillahi du'aayin isinii godha isinilleen du'aayinaa godha galatooma hanganuma kanin jechuu danda'u. Ilmaan meeqa akka qabdu? Uma rakkoon qabu ilmaan sadiin qaba tokko fuudhaaf deemaa umma. Inshaallah. Ayyee daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoo kana jechuudha akka rikoomandi ta'ee bakka hedduu gahuuf laayik godhaati yuutuubii irratti jechuudha. Sheer walii godhaa nama hunda bira akka gahu inshaallah rabbiin guyyaa 2 fi 3 keessatti gammachuu nu haa dhageessisu namni isa kana beeytan jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa ammaan tana asirratti arkaa jirtan lakkoofsa bilbilaa isiiti Hariiroo Ahmad lakkoofsa bilbilaa isiiti jechuudha. Kan ammaan tana asirra isinii kaa'e warri naannoo Saawudi Arabiyaa jirtan namni isa beeytan maqaa kana wallaaltan inilleen tokkicha obboleettii isaa takkittii wajjin jechuudha. Obboleettii isaa yoo lubbuun jiraate viidiyoo kana dhageenyaan jechuudha inshaallah akka as bahu abdii qabna inilleen hin jirtu jedheetuma sabbaree taa'u jira gaa sigalee kanarraa wanni hubannu kanuma inshaallah rabbiin gammachuu si haa dhageessu obboleessa inshaallah ni jira yoo rabbi jedhee jechuudha. Atilleen abshiirii siin jaa. Galatoomi atilleen. Hanga kanaa yaada jajjina jajjabeessitee gartee hanga kana dalaguutiif illee galatoomi jazaan kajannata rabbi si haa godhu. Amiin amiin galatoomi atilleen. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.